Lukkuun osuma haatoo ablee ifin qabtu baase ussaazamzaan ablee ifin qalee garteemi ifirraa gabaabsu ifuma harka isaatiin ifin baase jechuudha. Wanni sun maali ni beeytanii? Ussaazamzaan sirba daayimandii lammii Taanzaaniyaa ni beeytanii sirba san guutuma muuziqaa wajjin fudhateeti afaan qofa jijjiiree quraanaan waliin makee kanama quraana faarsutti quraana irratti wallisee maqaa quraanaatiin muuziqaa baasee quraanaa fi akkuma isin beeytan gaa muuziqaa walitti yaatu isin waa walii yaatii miti quraana tiqqeessee jechuudha ragaan isinii fidaa hottaa kun olaal. Nashiidaa jechuun afaan Arabaatiin Islaamiik muuziqaa jennuuni. Muuziqaa Islaamaa. Fayyaa jiru si feena fayyaa jiru si feena fayyaa jiru. Jaarraan tana muuziqaan keenya yookaanuu manzuumaan teenya yookaan akka isin beeytanitti nashiidaan teenya namni gargari nashiidaa miti jaa. Isuma lakkisiin. Kanaafuu kaamingisa waan taateef jecha sagaleen haareetti qophaa'aa jirraa dhalaa fi dhiiraatu waliin dalagaa qawxii ta'uu teessi qawxii sagalee qiyaamaa. Akkuma sirba daayimanditti duraan dhalaa fi dhiiraa wajji dalaganiiti rabshaa isin kaa'u haan jechuudha. Dubartiin inni wajji dalagu dhabamnaan hobama isaa gabbaasee jechuudha. Dubartii fi dhalaa wajjin dalagineeti qawxii godhuu teenya jee akkasii qawxiin sun haftee qazqaza jijjiiramte jechuudha. Quba qabaadhaa isin shawwaduu isaati beekaa akkasatti nashiidaati yamaarree jee bara mee maal jettaniiti dubbii tana laaltan tingi of tingi fayyadamaa yaa ummata maammat ammaa naat dhufeetti qabe gaafa duraanii namni isa qabu hin jiruumi qacam isa godheetiin jiraa jechuudha. Wagga sadiin dura isin uluu ture. Amma bakka takkattiin akkattiin isin agarsiisaa deema. Sirba daayimandii kan inni irraa muuziqaa guutuu fuudheen isin agarsiisa. Daayimandii asirraa eegala. Amma dura osoo jechatti hin seenneen jalqabbii nashiidaa Hamzaa Sejjaabirii. Hootuni nyaata. Nambeeytu bar dhaabeetiin jiranii beekanii eegaan miidiyaarra dhufee jechuudha akkanatti aktiif ta'e as ba'e isa godhee dhaabbatee jira jechuudha. Anaa waa kireetu godhaa fi deeme inni na jala deemeeti waan kireetu godhee irratti ana irratti dalagaa deemaa jechuudha. Quba qabaadha. Wanasubiri tuachane, wote ni kiti mkae. Aye, ops, ops, as. Gisee muuziqaan dhaabbatullee magaa bakka takkarra jiranii ittiin tuqogaamma. Okay, akkuma isin dhageessan komentii keessatti summanni sirba beekan jechuudha. Baay'inaan waa'ee sirba beekan komentii jala guutanii fi jiran jechuudha. Wagga sadii dura komentii screenshot godheetiin asirra isin akka dubbisaa akkas sirba daayimandii shallicha gartee dubartoonni hedduutti lululanii kan akkana walitti jaaniin irratti sagalee afaan Oromootiin quraanaan faarsa jee quraanaan akkasii muuziqaa waliin makee xiqqeessa jechuudha. Nama xiqqaata akkanaati. By the way jechuudha Hamzaa Shajjaabri jechuun nama saaxiluudhaan ija namaa duratti as bahee beekame jechuudha. Nama saaxilurra rabbiin waan jibbuun qabu, rabbiin waan wal sattalurra rabbiin jaalatuun qabu jechuudha. Kanaaf jecha namoota hedduu jechuudha sheekotaa fi aktiivistoota Oromoo kan biyya bulchan irraa eegalee hunda isaanii AB isaanii ala baasuudhaan YouTube irratti mana murtii gurraacha jee uummata saaxiluudhaan beekame isinuu nu beektan. Nama Oromoo dubartii takka jabduu nama Harargee nama Finfinnee tana keessa jiraatu ni beektanii nama mootummaa keessa nama abbaa qabeenyaati namni sun.
ilmi isiin dhalte ilma takkaleeti jee nama viidiyoo fi post viidiyoo jechuudha irra waraabee footoo daa'ima sanillee footoo abbicha inni mucaan kun kaisaati jeenillee footoo intala sanillee isinuu ni beektan asii jarman dhayxe isinillee jechuudha nama waan saniin isa qaba jettee isii sanillee walirratti hidhee poostii godhe jechuudha waan hijibaa jechuudha na jaartii namaa kabajamtuu takka nama AB akkasii jala deemee jechuudha nama saaxiluun beekamu sheekota meeqa kenni saaxilaa ture sanuu maali wanni inni saaxiluun beektani waan AB waan namni hiccetetti godhu waan namni haasa'u garteemi jaarsaa jaartii jaalallee lamaan jidduu waanuma akkana akkanaa tana wanni inni maxxansu jechuudha namoota akkanaa kanarra dalageeti ija miidiyaa duratti as ba'e malee namni isarra wallaalaa addunyaa rabbii uumatana gubbaa hin jiru kana beekuu qabdan kireetiviitii takkallee hin qabu jechuudha nama saaxiluu malee nama mee nama jaarsaa jaartii hojii fufaa diqaalaa maarree akkamiin waan akkanaa nama saaxilee namni isinuu beektanii maaliin irraa isinitti hima dalagaa isaa jechuudha kuni ammoo garteemi beekaa naman godhu hamzaadhaan saaxilaa jechuu isaati beeki silaan AB akka inni nama saaxiluu san qabaadhe turte na saaxile silaan meeshaan qaama xiyyaa salaa ala jiraate silaan gartee dubartoota wajjin qaama qullaa maarree minaamin silaan qabaadhe jechuu turte ol na darbe jechuudha na cabsuudhaaf anaatiitu bishaan yaa'u kanarra qulqullu lagaraa misinirra anaa qulqullu jechuu na dadhabee jechuudha kanaaf asiin dhufa argitan gamma eenyuutiitu koppii dalagaa hamza moo isaa koppii dalagaa waliin laalagaa maaliin irraa isinii moo akka baarattiin irraa haasa'uu danda'a hamzaa shajjaa bira hin dhumu wanni nan isa irraa haasa'u step by step inni likki isinii naqa amma booda stop godheetiin jira eegaan aktiif ta'ee miidiyaa dhufe wanta kallee haasa'uu hin danda'u anarraa qofa haasa'uu danda'a naatu hayyame fanga qiyaamatti akkasiin isiniin jira amma booda waan haaraa amantii keessa fidee isin rabbashuu hin danda'u hamzaa shajjaa bira dura dhaabbadheetiin jira jechuudha waan inni fidee as boosan asiin fideetiin dura kaaya disqualify tarkaataa tarkaa fashalootti jechuudha kanaaf jecha maali inni dura ana ifirraa miidiyaa irraa karaarraa meessu malee waan haaraa uumuu hin danda'u jechuudha booda ana immoo uumaatiif hin deema akkasin isinin jaa viidiyoo kana qattalee jechuudha inni hamza quraanan beeku jee yaada an quraana dhiisi naawi afaan arabaatiin hagarteemi khotorroq arabii gaazexeessaa saniin dubbisee fassarii afaan oromoo jijjiiree isin barsiisuuf jira waan hin danda'urra amma viidiyoo kana gama dhumatti jechuudha quraana sa'a takka ol deemu kaniin an qareemin itti maxxansaa daawwadha jechuudha viidiyoon namsa shajjaabir garteemi sibba daayimandiitii fi quraana waliin maketana nashiidajee waliin maketana gabaabduudha tana daawwadha tana duubaan quraana jira quraana ranga feetan anga barbaadan daawwachuu dandeessaniin isinin jaa maaliif walitti hidhanii beeytanii hamzaan quraana caccabsee quraana beeku jee viidiyoo takka maxxanse laal namni gizeeni quraana ari'uu arabni namaa wal dhaani beeytan addunyaa guutuu makka haram masjidul kaabaa keessattuu ni jirtu wanni akkana waan san immoo irra deebi'anii kaafatan ani wanni laayivii qaruu jiruuf jecha hogguun takka gizee dogoggoree bira qote gizeen irra deebi'ee an kaafadhu san jechuudha san dhiisee bakka an dogoggore san gaa viidiyoodhaan wayii urjinaal haare viidiyoo san murateeti saniin fiiga jechuudha beeka aniin urjinaalli irra deebi'ee qaree qote ammallee qarootu hin jira sanaafin quraana akkaan qaroo jiru isiniif itti kaaye jechuudha viidiyoo tana hanga dhuma daawwadhaa nageetti hamzaa shajjaabir qabaa jabduu qabeetiin jira akka nama ta'ii fi qabee as jidduu jirtutti hin qacam godhee jira guyyaan isa akka mudurur godhee lafa darbuus ni dhufe jechuudha nageetti. A'uudhu billahi minash shaytaan rajiim isiniin naqa سمونا كلام نسنك ولا كجزء قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ويضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حسيب ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملين إذ قال لأبي وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذي كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أيوة ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشيطان من يخوضون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به بضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمركم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون